lubbu konkota jaalala okomme jaalala namoota ollee kom. Hello, akkam nagaa jirtu? Yeroo baay'ee ani nagaa dheeressuun jaaladhu beektanii. Baqa haay ashamar kunee baqa haasaa keessatti darbuun jaaladha. Yeroo baay'ee yuutuberoonni tokko nagaa gaafachuuf daqiiqaa tokko fudhatan. Oh my god. Ani obsaan qabu dhaggeeffachuudhaaf. Kalaas namni akkam nagaa jedhee gara namti isa yaada isaa darbuudha jechuudha. Maal jechuun dhufe? Youtuberota oromoo share godha biran nagaa. Youtuberota oromoo biraa share godha nagaa. Har'amma dhugaa rabbi jechuudha. Waliin dhiifnummaa dhugaa jirtu walitti himnu malee jechuudha. Sun illee mirga keessa namni dirqamaan kana godha isin hin jedhu hin jiru. Garuu mootu inaaffaa youtuberoonni oromoo baay'een isaanii qaban otoo isin in agarsiisin isin irra mul'ata. Isin agarsiisuun barbaadan garuu nuti isin irratti argina jechuudha. Anaaf miti. Anaaf shirnaan godhina abadan hin barbaadu iyyuu. Garuu ijoollee baay'ee kabawaa baay'ee hojjechuu danda'an kan editingin isaanii akka malee bareedu keessumaa ijoollee biyyaa jechuudha hordoftoota dhabanii namni share godhuuf dhabanii youtuberoonni oromoo jajjabeessuu dhiisnaan abdii kutanii kan isin baay'ee jira. So isin akkuma guddattan kana nama biraatiif illee share gootanii yoo namni biraa guddate maal qabaa? Even isin share gochuu miti namni karaa keessaa dhufee waa'ee youtuberii isin gaafate deebii namaaf laattan. Baay'een keessan geessisuudha ijoollee youtuberoonni oromoo. Garuu youtuberoota oromoo keessaa osoo haasaa kiyya hin xumuri namni an baay'ee galateeffachuu barbaadu beekatuu fi ibsu baay'ee namoota nama gargaaranidha. Jaarri kun lamaan ana qofa waan gargaaraniif namoota biraallee ni gargaaran jedhee yaada. Jarri kun waan na gargaaraniif jarri kun youtuberoota oromoo keessaa diqqoo namoota kun bichaan baqii miti. Isinillee nama gargaara namaaf share godha. Garuu an jara kana lamaan baay'een galateeffadhachuudha gara kiyyaa. Garuu youtuberoonni kun maal qaba yoo akkuma ijoollee abashaa wal jajjabeessitan. Mee ijoollee abashaa ilaalaa. Namni tokko yoo viidiyoo gadhiise viidiyoo isaa jala galaati koomentii ilaalaa. Koomentii jala liinkii nama biraatu jira. Abbichi viidiyoo maal godhaa? Liinkii nama biraa godhaa jechuudha. Kan nama biraa youtuberii biraa akka namni galee warroonni koomentii barreessan warroonni viidiyoo sun ilaalan nama biraatiif laayikii subscribe godhan jechuudha. So gruppii qaban baay'ee wal jajjabeessan youtuberoonni ijoolleen abashaa banatanii torbeet maalitti subscribe isaanii 50 namna gala sanii galee garuu keenya waggaatti iyyuu subscribe kuma guutuuf iyyuu asii fachiidhamaa jechuudha. Garuu otoo wal jajjabeessanii otoo youtuberoonni oromoo walii galanii wal jajjabeessanii kamuu hundumtiyyuu waliif share godhanii wal guddisu. Kabiraamoo nama haaraaf share gochuu miti isinimtu youtuberoonni iyyuu jechuudha warroonni subscribe. Oh my god ndaagu viidiyoo kanaan abadan kun narraa bu'ee youtuberoonni oromoo keessuma isinumti warroonni YouTube subscribe guddaan qaba maal jettanii dhibbarra gootan kun iyyuu otoo walitti dhuftanii gruppii uumtanii waliif share gootanii more guddachaa deemtan jechuudha. Malee isinumti iyyuu walitti inaaftu annamuma youtuberoota baay'ee ilaala koomentiin ilaala namoota koomentii walii barreessu namoota wal jajjabeessu namoota walii share walii godhu nargu'an youtuberin iyyuu jechuudha isinumti iyyuu jechuudha. Baqaan youtuberin koo guddate maaliidhaan subscribe kuma dhibba yookiin kuma 50 maal qabachuun kun waan guddaa miti. Maybe isin waan subscribe kuma 50 yookiin kuma 60 gattanii waan addunyaa kana harkaan qabdan isinitti fakkaata. Garuu nama kuma dhibba didam nama kuma meeqa qabuun arganii nama miliyoona nono qoy warra jechuun subscribe miliyoona meeqa qaba miliyoona 21 dhugaa isinin jedhaati nama miliyoona 21 qabutu jira subscribe jechuudha. እና ከናፊዩ ኢሲነሞቱ jechuudha addunyaa irratti jechuudha warra adii keessa argeera subscribe hamma kana nama qabu እና ኢሲነሞ kuma 50 kuma 60 yoo galtan akka waan addunyaa sin arga jirutti dibbar ogootanii of jajjanii maal isinumtu mee afach nama youtuberin keessan jechuudha nama kuma dhibba qabu nama youtuberii kuma dhibba qabu viidiyoon isaa yoo guddate namni kuma 10 ምናምን ilaala inni iyyuu torbeetti jechuudha. Garuu gadhiifamee nama subscribe kuma dhibba qabu gadhiifamee sa'aatii tokko keessatti nama kuma 2 ምናምን ilaala. Kun iyyuu maalidha beektanii wal jajjabeessuu dhabuudha. Osoo youtuberiin biraa share siif godhanii waliif share gootanii mootu sa'aatii tokko keessatti namni subscribe kuma dhibba qabu tokko sa'aatii tokko keessatti kanaa ol laallamuu qaba ture. Isinii galee kanaaf iyyuu isin youtuberoomti iyyuu wal jajjabeessaa. Nama haaraa dhufus nama gaafis hin gaafatu deebisaafi. Namni kamiyyoo guddate yoo wannaa ta'e namni kafaluuf yookiin immoo YouTube jechuun qarshii YouTube nama kafala jedhanii yoo namni tokko guddate kan kafalu YouTuberiidha malee miti kan kafaluuf akka waan ofii walii kafaltanii walitti hinaafina please dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun haqa jiru waan ani isin irratti yeroo baay'ee ilaalee argu jechuudha. Ofuma keessanii yoo waliin jajjabeessitan
mee yuutubarii tokko share godhuun argine ana hootutti jechuudha. Yaa adoo fi kiyya inaafaa waan jedhan beeku namuma hundaa yoo argu bira hin darbu laayikii sheerii maybe ani koomentiin barreessu yeroo baay'ee hojiitti biizii waan ta'uuf koomentiin barreessu malee namni ani ilaalleef namni ani laayikii hin gooneef yuutubaroota jirtan jedhee yoo yaadu yuutubaroota Oromoo hundayyuu sabskraabii godheera. Na garuu namoota yuutubaroota Oromoo keessaa nama lafaa dhufu kana koomentii jalatti guyyuma takka jabaadhu namaan jedhu takka argeen beeku takka yoo beekaa obsee ijoollee kana ta'an malee warroota kaafaa hin jiran. Ana qofa sun ta'e nama biraallee hin jajjabeessan. Ana homaa rakkoo hin qabu. Kiyya rakkoo takka hin qabu. Kiyya yeroo boqonnaa kootii irratti taphachuuf waan ta'eef namoota garuu dhuguma hojii godhatanii hojjechuu barbaadan kan deetingii sirriitti danda'an namoota yaada adda addaa qaban namoota baay'ee ciccimoo abdii kutanii hordoftoota dhabanii abdii kutanii dhiisan baay'ee waan jiraniif jara kanaaf please share osoo gootanii jajjabeessitanii yuutubaroota wal guddistanii baay'ee gaariidha jechuudhaaf. Inna kabra malaasoo haasaan fixeera haasaan hin finne godhanii yaadadhaati. Innaa fakkeenyaaf ijoollee Abashaa jechuudha sheer walii godhan yeroo baay'ee sheer walii godhanii namni tokko yoo viidiyoo gadhiise liinkii nama biraa kan hiriyaasaa yookiin nama yuutubarii biraa koomentii jala godhan namni viidiyoo san laalu mootu nama sanaaf deemee laayikii godha akkasitti wal jajjabeessu akkasitti wal guddisanii nama sabskraayibii 30,000 qabutu viidiyoo isaa gadi dhiise sa'aatii meeqatti viidiyoo isaa gadi dhiisee sa'a 2 keessatti faa namni 15,000 nama laala. Garuu nama ijoollee keenya keessa nama sabskraayibii 100 qabu 70 qaban gadi dhiisanii yoo guddate sa'aatii 2 keessatti yoo guddate torbeetti namni 10,000 laala malee maal jechuu kiyyaaniyyuu namni 10 akkas. Innaa garuu namoonni immoo ijoolluma keenya keessa illee hordoftoota qabanii jiranii kan laallamuuf illee hin jira maashaallah gaarii namatti tola wantoota akkasiisan yoo argitu immoo namatti tola. Dhugaa dubbachuuf maaliif akka ta'e hin beeku malee yuutubaroota ijoollee Oromoo yoo ilaallamu dhugaa isin hin jira iddoo tokko natti tola. Dhugaa jechuun ka Abashaa yoo ilaalu nama 100 mana qabanitti jira viidiyoon isaanii torbeetti akkasitti ilaallama. Garuu keenya kun yoomuu laallaman akkatti wannaa jedhanna. Garuu namoota laallamuuf immoo iddoo tokko natti tola. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoota laallamuuf jechuudha. Innaa isinumti yuutubaroonni yoo waliif sheer godhaa wal jajjabeessaa yoo guruppii uumtanii waliin haasoftanii aayidiyaa waan irratti hojjetanii yoo waliif wannaa gootan moor guddachaa deemtan malee waliin baqatinaa. Dhugaa yuutubaroonni wal baqatu. Nama ani garuu akkanatti fakkaatu yuutubaroonni Oromoo guruppii qabdan datti iyyuu fakkaatu meebi ijoollee biyya isa jiran ijoolleen kun jara san hin beekan maqaa biyya isaan jiran jalaa bade garuu ijoollee guruppiidhaan wal bira jira waliin hojjetan sana yoo ta'e malee ijoollee biyya jirtan namoonni guruppii uumtanii waliin haasoftan natti iyyuu fakkaatu yuutubaroonni jechuudha. Garuu immoo otoo guruppii jaartanii waliin haasoftanii yaada wal jijjiiraa maal waliif sheer gootanii baay'ee bareeda hin guddattan kana caala guddatan jechuudha. Martuu kophaa yoo gulufe bichaa just sabskraayibii 150 galuun bichaan humaa bu'aan qabu. Viidiyoo illee laallamuu qaba jechuudha sirriitti. Viidiyoon hojjettan wanti irratti xaartanii hojjettan tokko gadhiistan tokko sirriitti isiniif laallamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuutu isinirra jirta nama beektu? Warroota yuutubarii haaraa dhufan jajjabeessuu koomentii shaayir gochuu fi jabaadhaaf namni jechuudha. Namni dhugaa isin jedhaatiin ana akka nama tokkotti yuutubii kanarraa qarshii osoo hin taane hamilee hin barbaadan. Nama fakkeenyaaf namni tokko yoo waan tokko hojjete yoo namni si jajjabeesse hamilee sii ta'a jechuudha. Garuu yoo namni sin jajjabeessin immoo kabraa hojjechuuf iyyuu yaadni siif hin dhufoo minaamin jettee dhiista. Kanaaf ijoollee baay'een sababa kana abdii kutanii dhiisanii illee waan tokko nama yoon eegalee tasayyuu ani xiiqii keessan gala waan ta'eef tasumayyuu hin dhiisu. Garuu ijoollee biraatiif hin jedhan malee jechuudha. Kanaaf iyyuu please kana isin jedhaati yoon haasaa kee keessa dogongora dhiifama. Sagantaan keenya har'aa kanumarratti xumuraatti ilaalle. Sin jaaladha.